keessa kootu waa'ee keetti natti gubateera alamu. Walitti dhufeenyi keenya karaa obboloota koo ture. Yuunivarsiitii Hawaasaa waliin utoo barattanii boqonnaadhaaf gara biyyaa yeroo dhuftan aanaa Calliyaa yookiin magaalaa Gedoo keessatti obboleessa koo hangafaa waliin si arge. Obboleessa koo waliin waan deemtaniif lamaanuma keessan dubbiseen korojoo keessan isin harkaa fuudheen sadi taanee gara manaatti deemsa keenya eegalle. Manni keenyaa fi kan keessan xiqqoo magaala irraa waan fagaatuuf otuma deemnuu obboleessi koo gidduutti bilbila haasa'uuf karaarraa gore. Yeroo kanatti ati teessee ani immoo dhaabbadheen haasoo keenya jalqabne. Obboleessi keenyis bilbila isaa haasa'ee xumuree haa deemnu yeroo nuun jedhu atis ana hammattee deemsa keenya eegalle. Dhumarratti karaan mana keenyaa fi mana keessan gargar baasu yeroo geessu dursitee obboleessa koo dubbistee lammaffaarratti anaanis na dubbistee achi siqtee garuu garagalee yeroo si ilaalu harka kee bitaatiin onnee kee qabattee harka kee mirgaatiin immoo chaawunaan jetti ture. Yeroo sanas ijji keenya walirra buutee haala addaan kan duraarra adda kan ta'een nagaa jaalalaa walitti dhaammanne. Haa ta'uutii mana keenya keessa hojii waan baay'atuuf xiqqoo nama yaaduunis baay'ee kan ulfaatu ture. Torbanoota muraasa booddee harmeen kiyya gabaatti na ergite. Anis gara magaalaa Gedootti yeroon gadi bu'u akka carraa siin gabaa keessatti arge. Atis akka duraa yoon si gaggeesse malee naan jettee waliin daandii keenya imaluu jalqabne. Atis yeroo karaan mana keenya irraa gargar nu baasu gahuutti lakki hamma mana keessanitti nan si gaggeessa malee jettee daandii keenya irra dhufte. Anis tole jedheen haalli hammannaa kee garuu sodaa fi miira addaa ta'e tokko keessa kootti naquu jalqabe. Gara mana keenyaatti galuuf yeroo laga ceefuun gahus harka koo na qabdee akkas kan naan jette. Burqee koo sirraa jaalalli na qabeera. Guyyaan si argeetii kaasee waa'ee kee yaaduun hojii koo ta'eera naan jette. Anis akkamittiin ati hiriyaa obboloota koo miti jedhee yeroon si gaafadhu ayii maaliif akkas naan jetta deebii akkasii sirraa dheegu naan jette. Anis tolee itti yaada jedheen atis maddii koo keessa na dhungattee achumaan walirraa gargar baane. Ammas laga ce'een yeroo gama keetti ilaalu harka kee afarsaa deebistee dhungattee achumaan chaawun naan jettee walirraa gargar baane. Ammas torbanoota booddee eeguu wal arginu maal jette reegaa fi koof yuunivarsiitii deemuun yeroo natti ga'eera naan jette. Anis shamarran waan hin ta'eef jaalalli sirraa dafee na qabu baatus tole jedheen garuu obboleessa kootti akka namni akeekkachiisa sitti laadhe. Atis gammaddee maddii koo keessa na dhungattee na hammattee akkuma durii kee na gaggeessite. Adeemsa keessa anaanis jaalalli na qabu jalqabe si yaaduun jalqabe. Sagalee kee otoo hin dhaga'iin yeroon oolee bulu miirri addaa natti dhaga'amuu jalqabe. Yeroo hundumaa yeroon gara magaalaa gamaa yookiin suuqii deemu waliin waan nu arganiif maatiin koo dubbii kana dhaga'anii natti dheekkamuu jalqabani. Anaan jaalalli waan na qabeef dheekkamsii fi dubbiin isaanii inumaa akkan baay'isee si jaalladhu na godhe. Anis yeroo sanatti bilbila hatee waan siif bilbiluuf guyyaa tokko kan obboleessa koo irratti gaafan bilbilu irratti bilbila muusaa argee reebichi obboleessi koo na reebe hanga yoonaa sammuu koo keessaan badu. Maatii kootti simee intalli kun diqaalaa manatti nuuf fiddee dhufuu fedhanii reebichaan godaannisa isaan irra ka'an. Har'ayyuu waggaa 8 booddee fuula koo irraan banne. Haaluma kanaan jaalalli keenyatti feetoo jiru atis barumsa kee waggaa lammaffaa jalqabdee anis barumsa koo kutaa 10 baradhee xumurus qabxiin maatirikii garuu naa dhufuu hin dandeenye. Kana irrattis hariiroo maatii keenya gidduu keessumaa obbolaa koo gidduun qabu sababa keetti waan baay'een jibbameef nama kolleejjii na barsiisu argachuu hin dandeenye. Akka barumsa kamiyyuu na barsiisuudhaaf humna hin qabne natti himte. Anis hojiin koo carraa kootti ba'uun jalqabe. Haa ta'u malee kanuma keessaa utoo barataa jirtu baay'ee na jajjabeessita. Haga dandeesse dorgommii kamiyyuu yaali naan jette. Anis yaalee haa ta'u malee garuu qabxiin koo dorgommii kamiyyuu na dabarsuu hin dandeenye. Kana irrattis warshaa sukkaaraa fincaa'aa deemee hojjechuun si mariisiseen atis tole naan jettee haga ta'e achitti deemeen afura koo baafadhe. Yaa jireenya gammoojjii sukkaara faabrikaa yookiin qarshii gaariin qabu yookiin fayyaa namaaf illaa turtii booddee huqqadheen namayyuu fakkaachuu dadhabeen dhukkubsadheen gara mana haadha kootti deebi'e. Akka carraa abbaan koos lubbuun isaa bahee ture. Kunis gadda gara biraa jireenya koo irratti dabale. Namoonni na argan quba natti qabu. Hinumaayyuu eenyu akkan ta'e isaan wallaalchisee ishee moo ishee miti jedhanii wal gaafatu. Harmeen koos haala koo argitee lammata biyyichatti sin deebitu naan jettee hanga dandeesse qarshii walitti funaanuu biyya hambaa deemuuf deemii piroosesii jalqabi naan jette. Anis waan harmeen koo naan jette yeroo sitti maddu deemii hanga sitti anis barumsa koo nan xumura
dura isa dura garuu otoo hin deemiin dursinee wal arguu qabna naan jette. Anis baay'ee waanan si jaalladhuuf waa'ee keef jaalala obboloota koo waanan dhabeef toleen siin jedhe. Obboloonni koo si walii waan barataniif dhiisii mucaan kun si goyyomsaa jedhanii natti himanis ani garuu takka jechisaan iyyuu dhaggeeffanne. Atis guyyaa tokko bilbila obboleettii koo irratti bilbiltee koottuu magaalaa Geedotti wal arginaa naan jette. Yogguu kana obboleessi koo dhaga'u harmee koo waliin ta'anii guyyaa har'aa mana kana keessaan baatu naan jedhan. Anis kana fe'afa malee hiriyaa koo beellameen as mana kana keessaan taa'u jedheen isaaniin didee si arguuf gara magaalaa Geedoon dhufe. Haa ta'u malee garuu bilbila kee irratti yeroon bilbilu bilbilli kee cufaadha naan jedha. Hiriyoota kee fi obboloota kee yeroon gaafadhu hin jiru bakka cidhaa fagoo deemeeraa naan jedhan. Anis guyyaa sana baay'ee booheen manatti deebi'e. Gaafa manatti deebi'u obboleessi koo nan gafa. Rukuttaan inni na rukute jecha ittiin ibsadhu hin qabu. Innis dhugaa isaati obboleessa koo waan ta'eef itti gaafatamummaa akka dhani bakka hin taanetti nafneef narraa eeguuf ture. Anis biyya Arabaa deemuuf piroosesiin koo naa dhumee viizaan koos naa dhufe. Finfinneerraa deebi'een obbolaa koo deemee nagaatti jechuurra siitiin nagaatti jechuutu baay'ee natti tola ture. Kanaafis deemuu fidha koottu wal arganaan jetteettaa yeroo nan siin jedhu yuunivarsiitii Hawaasaa barachaa waan jirtuuf qarshii tiraanispoortii ammaaf illee hin qabu naan jedhe. Anis tole jedheen obboleessa koo magaalaa Finfinnee jirurraa baay'ee na dhukkubaa mana yaalaa deemuun barbaade yeroon isa jedhu innis rakkoo maal qabaree beenuu nan si geessa naan jedhe. Ani immoo lakkii qofaa koo deemuun barbaada jedheen qarshii 100 luqqisee naaf kenne. Anis magaalaa Geedoo yeroon ture hojii humnaa hojjechaa waanan tureef ishuma walitti guduunfadhu keessaa qarshii 400 itti dabaleen qarshii 400 siif ergeen atis dhuftee magaalaa Bishooftuutti halkan bareeddu jaalalaan guutamte waliin dabarsine. Anis imala koo biyya hambaatti godheen biyya hambaa keessa jiraachuu eegale. Dhugaa dubbachuudhaaf maatii koof